Akkam nagaa hordoftoota keenya kanneen Oromsaan sangirratti hordoftan nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakka jirtan hundatti sin qabu. Egaa hordoftoota keenya har'a ka wajjin ilaallu haala kamiin backgroundii footoo keenya akkaataa itti jijjiirannu ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa aappiiwwan namoota baay'een fayyadamoo ta'an keessaa aappiiwwan suuraa mimmiidhagsan baay'ee namoota hedduudhaan fayyadamuudha. Akkasuma har'a kan ammoo nuti isinii qabannee dhiyaanne aappii backgroundii suuraa keenya haala miidhagaa ta'een haala automaatikii ta'een osoo qubaarrigu hin taane bifa automaatikii ta'een ofiisiitiif nu jijjiirtu qabannee isinii dhiyaannee jira jechuudha. Akkasuma kalarii rifeensa keenyas haala salphaa ta'een jijjiirachuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Yeroo gara barnoota keenyaatti hin darbineen duratti warri haaraa taatanii gama YouTube chaanaala keenya dhuftan YouTube chaanaala keenya subscribe gochuun akka eegaltan akkasuma viidiyoo keenya like share akka gootan gamunumaan affeeramtanii jirtu. Yeroo gara barnootaatti keenyaatti darbinu yeroo takka Play Store keessan irra ni galtu. Bakka search kanarratti teleport background change jedhanii barreessitu. Haala kanaan erga barreessitanii kan jalqaba irratti isin dhufu isa gurraacha kana buufattu. Warri Play Store irraa hin buufanne immoo linkii isaa YouTube channel keenya jala description isaa jala isiniif kenna waan ta'eef linkii isaa achirraa argachuu dandeessu. Erga haala kanaan buufattanii open gootu jechuudha. Ani amma duuba deebi'ee isin agarsiisu. Haala kanaa yeroo inni dhufe halluu gootanii eeyyamtuuf jechuudha. Yeroo haala kanaan isin dhufe next iddootti tana tuqxu. Ammas next gootu jechuudha. Next haala kanaa yeroo inni isin dhufe bakka kanarratti firii fayyadamuudhaaf amma bakka kanarratti maallaqa isin gaafata waan ta'eef iyyuu firii fayyadamuudhaaf bakka gara olaanoo kanarratti skip iddootti jettan irra cuqaastu. Haala kanaa yeroo cuqaastan bifa kanaan isin dhufu waan ta'eef iyyuu amma yoo feetan kaameraa filattu yoo kaameraan feene immoo galaarii keessan keessaa filattu jechuudha. Ammaaf galaarii keerraa filadhu. Amma suuraa Prime Ministerii keenya Dr. Abiy Ahmed kanaa filadhu. Haala kanaan crop gootu. Erga crop gootanii iddoo raayit kanarra cuqaastu. Hanga inni nuuf xumuru xiqqoon turu waan ta'eef iyyuu obsaan eegganna jechuudha. Erga haala kanaan nu dhufe amma bakka kanarratti wanti isin beekuu qabdan hair color jedha. Hair colorii kanarratti qalama rifeensa keenya sirreessuudha jechuudha. Halluu rifeensa keenya bakka kanarratti fakkeenya diimaa kanarratti yoo filadhe haala kanaan rifeensa isaanii kana diimesseetiin jira jechuudha. Kunoo amma garuu Prime Ministeriin keenya rifeensa hedduu hin qabanii kanaafuu hin mul'atu jechuudha hedduu. Kunoo haala isin amma argitan kanaan kalarii rifeensa isaanii jijjiiramaa jira jechuudha. Amma kunoo haala kana gurraacha'ee jira. Kan jalqabaarra kun haala bareedaadhaan jijjiiramee jira jechuudha. Gurraacha kanarratti eebee gurraacha kanaa filadhu. Erga filatanii xumurtanii bakka xiyya ol deemtan irratti yeroo takkaaf cuqaastu. Ammas bakka xiyyi irra garagalee jiru kanarra cuqaastu. Yeroo takkaaf jira yeroo cuqaastan suuraan kun galaarii keessan keessatti save isinii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma save gatee isin argisiisu. Haala kanaan yeroo takka okay gootu haala kanaan save ta'ee jira jechuudha. Osoo duubatti hin deebine bakka college 3x3 jedhu kanarratti yeroo cuqaastan bakka kanarratti aappiin kun ni beekuu qabdan bakka kana suuraa kana bakka kana isin miidhagsuudhaaf maallaqa barbaachisa. Fakkeenyaaf umarra cuqaasee as ilaalu. Akkuma argitan kana kinoo ji'a tokkotti maallaqa biyyaan keessa jiru qarshii 78 fi saantima 99 fedha jechuudha ji'a tokkotti fayyadamuudhaaf. Kana isin fayyadamuu waan hin feeneef iyyuu duubatti irraa deebitu. Bakka kanarrattis akkasuma maallaqa barbaachisaa waan ta'eef isin irraa deebitu. Haala kanaan duubatti deebina. Amma wanti hafu yoo jiraate backgroundii jechuudha. Backgroundii kinoo backgroundii isaanii haala kanaan jijjiirameera. Akkuma argitan kana backgroundiin isaanii dura kana ture amma kinoo haala kanaan bakka kanatti jijjiirameera jechuudha. Akkuma argitan kana baay'ee miidhaga waa'u. Haala kanaan kinoo akkuma argitan kana baay'ee miidhagaa jechuudha. Backgroundiin isaanii jijjiirameera. Backgroundiin isaanii haala miidhagaa ta'een automaatikii jira qubaarriguu isiniin barbaachisu jechuudha. Haala kanaan keessa deemtanii baay'ee tokko jira waan ta'eef haala kanaan suuta jettaniiti kan feetan irra suuraa keessan godhatu jechuudha. Automaatikidha. Hojii baay'ee isiniitiin fudhatu. Haala kanaan keessa deemtanii isin hamma tokko baay'ee jira waan ta'eef filattu.
bakka kanarratti fakkeenyaaf ammaan kanarra dhiifachuu barbaade seef akka suuraan kun bakka kanaaf naa ta'u bakka xiyya ol deemtu tana tuqaa. Ergasii xiyya irra garagaltu tana yeroo takka tuqaa. Haala kanaan galaarii irratti seef ta'ee jira jechuudha. Inni itti aanu skin color jedha. Kun immoo suuraa fuula keessanii uffatas ta'ee fuula tokko bakka tokko jijjiiruudhaaf haala kanaan akkuma argitan kana jijjiiramaa jira jechuudha. Kunoo haala kanaan kun immoo baay'ee tokko barbaachisaa miti bira darbitu. Fakkeenyaaf background isaa kana yoo kanan feene suuraa ofii keessanii feetan jala garagalfachuudhaaf akkana xiqqoo gara harka bitaatti as harkiftu. Yeroo as harkistan bakka custom background jedhu kanarra cuqaastu ergasii mallattoo pilaasii tanarratti yeroo takkaaf cuqaastu. Erga cuqaastanii haala kanaan suuraa isin filachiisa jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma suuraa diimaa kanaa filadhu. Haala kanaan suuraa isaanii duubatti suuraa ofii keessanii feetan duuba isaaniitti galchuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa Piraayim Ministeerii keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed kana duubni isaa girgiddaan suuraa isaanii dura akkanaan turre amma background isaanii kan haala miidhagaa kanaan anis jijjiiree jira jechuudha. Bakka kanarrattis suuraa kana haala kanaan akka isin turuuf feetan mallattoo kana tuqxu yerra garagaltu tana tuqxanitti seef godhatu jechuudha. Galaarii keessanitti haa kanaan seef isinii ta'a. Ammas yoo barbaanne kan biroos keessa deemtanii haala kanaan suuraawwan garaagaraa irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanas kinoo akkuma argitan kana haala kanaan background isaanii jijjiiruu jira jechuudha. Haala kanaan crop gootanii irra godhattu. Appiin kun baay'ee bareedaadha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromsaam irratti nu hordoftan barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata. Viidiyoo keenya like share gochuu akka hin irraanfanne warri haaraa taatanii dhuftanis YouTube chaanala keenya subscribe godhaa galatooma waan daawwattaniif.